fokkattoota akka jedhu dhaqiitu nagarsiisa. Yoosha argamuun kan jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun Faayisaa Beebidaati. Har'a sagantaa falmii keenyaatiin beekan tamasgeen waliin istuudiyootti walitti deebineeti kan jirru bareedduu jaallachuu moo fokkistuu jaallachuu mata duree jedhu qabanneetti kan dhufne gama kootiin fokkistuu jaallachuu wayya jechuudhaan beekan tamasgeeniin morma qabuudhaaf qophaa'een jira. Inni immoo bareedduu jaallachuu wayya jechuudhaan yaadota garaagaraa qabatee amansiisuudhaaf istuudiyootti argameeti kan jiru. Torbee akka ajaa'ibaatti waliin dabarsinee turre ammas walitti deebineerra turtiin keessan waliin haa ta'u. Beekan tamasgeen jirra. Okay, mee sababa bareedduu filatteef waan bareedduu jaallachuu barbaaddeef waan bareedduun si wayyiteef sababa tokko lama waan qabdu natti hin fakkaatu reedii waan qabdu natti hin fakkaatu waanuma sobaa ta'u iyyuu sababuma sobaa yoo ta'u tokko lama natti dandeessa. Fokkistuu filachuun keetiyyuu fokkira irratti fokkisa dabaluu isa jirudha. Akka gootee galee bareedduun siimboo mana keetiiti. Kabaja maatii keetiiti. Kabaja gaafa sagantaas qabaatu hin qabaatin yeroo kamiyyuu ati gammada. Ana bukkeetti bareedduu waan isin jibbamtuuf sababoota hedduu si tarreessuu ni danda'a. Tokko galgala gaafa siin manatti galtu bilbiloota 86,474 irratti bilbilamaan kun ilaalcha keeti. Ilaalcha godhu waa miti. Ilaalcha nama hedduuti. Lama karaatti gaafa ilaallattu kunis balaqqee jazaa kunis balaqqee kunis ija akka boombiitti itti dhufu haasaa bukkee darba. Waan inni harka qabatee si biraa gam godhee fuudhee jeetti ta'u wayii tokkotti sitti fakkaataa. Sagantaa qabnaa jiru. Ati fokkattuu filattee fokkattuu qabda yaadalee. Haali immoo bareedduu. Si galee saganticha irratti hirmaattatan lameen iyyuu. Akka. Sagantaa sana bira gaafa geenyu ani silayyuu bareeddi ija namaa hin guutti jedheen qabadhee deema. Ati immoo fuula ishee maaksiidhaan cuftamu qamisii isheen uffattee itti shaffantee qabattee dhaqxa. No way. Ani itti amaneen godhe miti. I don't care about somebody. You know? Waa'ee nama biraa waa'ee maalii himmatti hin qabu. Na ilaallatu. Maalii obbisi qonna dhaggeeffatu na xumursiisu. Maali ijji taate? Na dhaggeeffatu kaa. Mataa irratti of hin bobeessin ati ilaala abidda. Si galti. Ati tasgabbaa'ii nama dhaggeeffachuu ni dandeessu? Yaada kun ibsa dheeraa waddaati na dhaggeeffadhu. Sagantaa wayii tokko yoo naqu haadha manaa koo kan jaalallee koo qabadhee sagantaa wayii tokko yoo naqu of agarsiisaa miti akka inni. Kabajan nama sagantaa sana irratti sagantaa sana qopheeffatee kabajan inni natti agarsiise jechaadha kan inni naqu. Malee haadha akkasii bareedduu akkasii jaaladheeraa laal kana naa ilaalaa jedhee of agarsiisa miti kan inni naqu. Si galee ramti. So maaksiidhaan nuyi taa'e yookaan qamisiise maaliif qabsiisee tokkaamsa? Fokkistuu sana koo waaqayyo tuume miti. Isheenis nama hin jiraatu. Akka isheen dubbanne afaan qabdee ilaalaa. Dubbadhu. Eeyyee uumama. Eeyyee uumama. Ani fokkataa ta'e fokkattuu ofitti fiduun koo jechuudha. Guutumaan guututti dhaloota qaccee kiyya balleessuu jechuudha. Si galeemi. Boru anaan komatu. Si galee. Fokkataa ta'e akkamitti fokkattuu fuudheenis nu balleessee jedhama si galaami. Isa gaaffii waa'ee bareedinaa tuus gaafadhe waan deebisuu hin dandeenyu waan baay'ee waan qabatti fakkaata. Garuu wanti itti ilaaluu qabdu gaafa waa'ee gaa'ilaa, waa'ee jaalalaatii fi waa'ee jireenya kee boodee yaaddu bareedina bifa ishee har'a duwwaa ilaaluu hin qabdu. Namni kan inni jaallatu amala, hojiidha, dandeettii fi gahumsa namni tokko qabuunitu ilaalee ofitti nama fudhatan. Fakkeenyaaf shamarran hin fudhadhu. Dhiira fokkisaa bareedaan qabu siin jedhu. Isaan maaf akka jiru shamarran baay'ee wayii sammuun isaanii jentiriidha. Hubatoodha baay'ee shamarran. Maali? Sirumaawuu ilaalcha isaanii waa'ee bareedinaa fokkisnaa irratti kaasanii yeroo jechuudha. Dhiirri hundumtuu bareedaadha jedhanii yaadu. Soba. Okay. Si galaami. Dhiira bareedaa argachuun ni sodaatu yoo siin jedhee amantaa. Garuu isaanii fi sitti maanjiraan dhaggeeffatu. Dhiirri bareedaa fi fokkisaan qabu. Kana immoo shamarran kamiiniyyuu gaafadhu siin mirkaneessu. Dhiira ta'ennaan gaadha siin jedhu. Isaan sammuun isaanii banamaadha siin jechuudhaaf jedhani. Sammuun isaanii banamaadha siin jechuudhaaf jedhani. Maaliif fokkisuu bareeduu they don't care about anybody. You know, dhimma ittiin qaban jechuudha. Waa'ee wanta kamiyyuu dhimma ittiin qaban argatanii jennaan itti ergu. Ati ofitti amanamummaadhaan haasofte waa'ee dubartii fokkattuu ibsitee jirta. Jireenya ishee irratti muduu qabu. Shamarri bareeddi akkasuma gaafa gadi baatu ija namaa keessatti haa mul'attu malee bakka teessee hundatti ijjittaa baay'atu malee jechuudha. Jireenya ishee yaaduu dhiistee
Sitti namaa qottoo akkasiin daqiiqaa tokkoof jireenya isa yaadu. Sababiin isaa maali jedhu? Qo'a abachuu kana dhaggeeffatu. Hubachiisi gaafa akkasitti narratti utaatu sammuun kiyya na socho'a. Sammuun kee buqqee kana fayyadagaa waan baadhee deemu sitti fakkaata. Galii miti yaaduun hin danda'amu. Amma ilaalchanis ijaanis cufamaadha. Sii galee akka kootti jechuudha. Si arrabsaan jiru, sitti maan jiru. Qo'a hafachuu cufamaadha. Ilaalchaanis yaadaanis. Ati banamaa baattee deemta. Kun immoo buqqee balbala harmee kootiitti biqilee guddatee amma nagahee wayisitti fakkaachaa jiran. As keessa yaada akka jiru sii galaan jiru. Isa okee hin ta'a haa ta'u inni. Booris taanaan, iftaanis taanaan an jireenya kootti amma nan butu. Sii galee raamti jireenya kootti amma nan butu. Xiqqoosee ofitti butu. Maaliif mataadhaa dhukkubuun barbaadu. Halkan nagaa dhabuun barbaadu. An baay'ee wayii namoota biraatiin miti kan hin jiraatu. Hawaasaa miti kan sitti mul'achaa jiru ammayyuu dhukkubsattee itti amata. Sodaadhaan dhukkubsattee jirta asii galee. Yoo kana ta'e nama fayyaa mul'ata qishatii waan jedhamu tokko beekte isa keessa jirudha. Nama fayyaa amma ati sodaattee yookaan kana taatee ati sababa bareedduu filattee sababa tokko lama natti himtee sababa bal'istee na hubachiisuu hin dandeenya jecha natti alattacha deebitee na rukutuu na jibbiinsa qabaachuu otoo akkas ta'e iyyuu si wajjin hin taa'u jechuudha. Jibbiinsa qabaachuu miti osoo akkas ta'e iyyuu si waliin amma ati sababa yoo dhuguma sababa bareedduu jaallatteef qabaatte sababi koo kana amma sababa lama duwwaanaa kaaste tokko qabadhee gaafan mana namaa dhaqu arras irra deemte jalqabsuma jalqaba kaasuuf gaafanni sagantaa wayiitiif dhaqu gaafanni iddoo akkas akkasii dhaqu bareedduu fudhadhee dhaqa sun garuu sababa ta'uu hin danda'u jedhee waa tokko sinti ammas waa tokko hedduu waan kunan ta'eef. Atis fokkistuu kee qabattee dorgomaa taatee dhiyaata. Anis bareedduu koo qabadheen dorgomaa ta'ee dhiyaata. Gaafa achi galma san keessatti ollittu ilaalcha namaatiin qabxiin isiniif kennama osoo jedhame ilaalcha sanaan injifataa ta'uu dandeessa. Waan tokko asirratti kan hubachuu qabdu dorgommiin ta'u gaafa qophaa'u maalidha? Bakka akkasiin kan hin dorgomuu dhaqu waan maaloodha? Kana jechuun ragaa ofii baatee baay'ee wayii maaloo beektaa fokkistoonni dorgomaa ta'uu fokkistoonni koo dorgomaan ta'an jechuun jirta ragaa baatee ati kan itti deemtuu fi namni tokko waan jiraatu qaba kaayyoo deemuu qaba miti namni tokko gaafa deemtu eessatti akka deemtuuf maaliif akka deemtuuf maal gochuudhaaf akka deemtu addan baafanne taanaan silumaayyuu ati kana jechuun ati nama fayyaa obsee maraataadha jechuun nama namni sun dhaggeeffadhu kaa baabbii dheeraa sana. Haa ta'u walumaa wanti isin jechuu barbaade namni bakka isa ilaallatu hin beekne kallattii itti deemuu qabu dhiisee kallattii biraarra deemu. Kanaaf iyyuu nama bareedinaan sodaataadha jechuudha. Nama bareedinaan dorgomu bareedduu sodaattee uffataa qabattee deemuu sodaattee jechuudha. No way. Ani bakka itti sadarkaa koo gabbuusaa hin naqu dhiiqaa tokko. Kanaaf iyyuu iddoo gaariitti argamuu ni sodaata ammas ilaalu. Maaliif an sodaa? No way an sodaa tokko hin qabu. Fokkattuu qabadhee iddoo akkamittiin hin argama jechuudha. No. Iddoo maqaa gadi buusanitti hin argamu. No. Galagaa kaa harka wal qabu miti. Okay. Kanaaf foggoraadhaan na dhaggeeffachaa jirta kaa yaadaaf qalbii kennaaf kenna. Nilaa kunuun. Fakkeenyaaf abbaa ta'etu cidha qaba. Even namni gaddarratti illee uffatee bareedee dhaquu barbaada sii galee of agarsiisudha. Gaddarratti? Kun maraatummaa baay'ee. Kun anaaf iyyuu gaarii miti. Kun maraatummaa baay'ee akkas jechuun namoota akkasii kana deeggaruu kiyyaa miti. Hin deeggartu miti? Baay'ikaa keessa. Kiyyaa miti. Baay'ikaa keessa. Namni yeroo kamiyyuu bareedee mul'achuu barbaada. Waa'ee. Sababni isaas. Namni bareedee mul'achuu barbaada. Fakkeenyaaf an fokkisaa. Fokkisna kana. Fokkisa kee kanarratti waan ta'e daddabalattee ani amma fokkisaadha isin hin jenne. Fokkisa kee kanarratti wanta takka dabalattee of miidhagsitee argamuu barbaada. Ani hin barbaadu fakkeenyaaf qaama koo kan inni kadhuuf qulqullina. Inni argaati gaafa wanta gosti. Haaruu kiyyaa miti. Indoom obsa waan hin qabuuf inni dhaggeeffachaa jira. Haa ta'u, inni ta'u. Kun rakkina kee ta'uu danda'a. It's not problem. Rakkoo goomiti. Obsa na fixachiisin irra deddeebiin obsa na fixachiisin fayyu. Waan haasoftu daariktii haasa'e.
Haasa'aan jira baay'ee. Namni waan gaarii barbaada malee waan bareedaa miti. Waan gaarii barbaadan badhaa. Daakuu dhiistee waan barbaade taate adoon kee baay'ee. Mistiin qaba. Maaliif wanta qabatamaa irratti dhaga'ee haasaa jiru. Malee Ati koo mana dhagaa jirtu akka shiroo itti lamaa jirta akkas tatta'aa jirta beektaa tanqaaxxaa jirta. Haa ta'u inni rakkina hin qabu haa ta'u iyyuuti. Akkatti yaaddutti yaa namni sammuutuu maaloo ta'e waan hundumaa sun barbaadu isaan nuti beeksise. Shamarran bareedduu kee filatamni shamarran bareedduu kee mataatti baata duudhi gabaadhaan adoon kee barbaadu. Ani koo ila amma dhiiboo deemu miti fokkattoota hiriirsitee barriitti cufattee waliin iskistaa bu'uudhaan. Ani fokkastoota koo walitti qabadhee mana tokkottis naqadhee wajjin iskistaa bu'uu nan danda'a. Nama kabajaa qabu seetan mana koottis waameen. Ati immoo deemiitii narraa bahi. Bareeddoota kee dhaqee walitti qabadhuuti waan barbaadde wajjin hojjedhu yoo barbaadde paakaadii 90 wajjin walirra galagala. Namoota akka keetii fokkattoota akka keetii caqiitu gaddisa. Seetan mana kootti waamee waan barbaadde irratti hojjetee